Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya daawwattoota channel YouTube Jamaal Abduu daawwattan daawwattoota keenya gaa har'a dhufeetiin jira. Eeyyangaa torban kana isin badeetiin jira dhiifama naa godhaa daawwattoota keenya. Channel YouTube Jamaal Abduu kana subscribe gochuudhaan, share gochuudhaan hiriyaa keessaniif maatii keessaniif akkuma amma subscribing keessanii fi daawwattoonni keessan guddatan amma viidiyoo torban kana keessa dalage namni 100 ol yookaan 100 gara 10tti na daawwatee jira. Eeyyangaa daawwattoota ilmaan Oromoo kana feena akka nu daawwattan akka maatii keessan garee qabdanii share gootanii subscribe fi like dhaan nu guddistanii moraalii chaanaalii kana itti dalagnu akka nu bira dhaabbattan abdii guddaa qabna. Eeyyangaa daawwattoota keenya daawwannaan har'a dhufnee jirru siyaasaa osoo hin taane gorsa hanga qabnu wal gorsinuu qabna. Yaada keessan koomentii jala nuu kennaa nu jajjabeessaa wal gorsina dubartoonni shamarroonni dargaggeen biyya arabaa jirru wal gorsuu qabna. Qabsoorra jirra garuu duraan dursinee mataa keenya qabsaa'uudha. Nuti duraan mataa keenyaaf qabsaa'aa jirra jennee gaafachuu qabna. Nama ofiif of qabsaa'edha. Abbaan hawaasaaf naannoo isaatiif ummata isaatiif qabsoo dhandhamaa kan arguu danda'u. Durani mataa keenya qabsaa'unee jirra. Nuti maalirra jirra? Akkamitti jirra? Jireenya akkamii keessa jirra? Kana jennee hubachuu qabna. Nuti jechaan warroonni biyya ambaa yookaan baqattoota keessumaayyuu Suudi Arabiyaa keessa jiran jireenya akkamii jiran? Jireenya akkamii? Eeyyama qabnaa mootummaarraa? Kanaafuu of hubachuu qabna. Gowwamuu qabnu. Maalummaa keenya eenyummaa keenya wanta itti dhufne kaayyoon itti dhufne maalummaa akka dhufne keessumaayyuu dubartoonni beekuu qabna. Xiinxaluu qabna. Ofirra deebiinee karaa lama karaa sadiin ilaaluu qabna wanta itti nu itti dhufne yaada nu itti dhufne irraanfachuun qabnu. Sa'aatii 24 keessa yeroo takka yeroo lama yaadachuun dirqama. Kaayyoon itti dhufne karoora nu itti dhufne maal akka gochaa jiru kanarratti keessumaayyuu shamarran keenya obboleettii kiyya sillaalu dubartoonni biyya arabaa keessa jirtan baay'ee garaana nyaattan na gaddisiistan. Qabsoo gara lamaa qabsoo isin hin beekne gara lamaatiin walaba ta'aa jirtan. Qabsoo duruyyee dhiiraatiin qabsoo gara oromummaatiin jedhee nama akka dallaalaattu gareerraan isin walitti qabe walirraa maallaqa isin sassaabu of qusachuu qabdan, of baruu qabdan. Ummata Oromootiif hin qabsaa'inaa hin jedhu. Saba keessaniif qabsaa'aa. Garuu karaa itti isin qabsootan karaa amanamaa ta'uu qaba. Karaa sirrii ta'uu qaba. Offikaalii karaan kun karaa sirriidha. Kan hin qabsaa'aa jiru, kan hin gumaachaa jiru, kan hin kennachaa jiru, qabsoo bira ga'aa jira kan jedhu mataa keetiif xiinxaltee itti amantee kennuu qabda. Ragaa amansiisaa argachuu qabda. Kanarratti of eeggachuu qabdan. Kan nama gaddisiisu karaa biraatiin dubartiin keenya tokko dhiirattuu biyya Kaayiroo yookaan Gibxii keessatti magaalaa guddattii sooshaal miidiyaa Dr. Aslii Faaratti yoo agartan dhiirri yookaan jaalalleen ishii yookaan jaarsi ishii badeennaan ishii jaalala hammeenya waggaa 3 waggaa 4 wanta karoora ishee dhiiftee isa kiyya kana jaarsi kiyya kana jettee jireenya ishii hunda qaama ishii hunda taayimii ishii hunda isarratti kennitee har'a garuu isaaf inni badee bilisa taatee koloronii dhuguudhaan dawaa dhuguudhaan mataa ishee balleessu murteessite. No, itoo hin qabu kun maafi taata? Hai jireenya achi bichaadha. Dura of qabsaa'e kan hin jedhu kanaa bar. Yoo of qabsaa'e ati namni kamiyyuu si barbaada. Jaarsa kee biraa miti jaarsa biraa si barbaada. Ati yoo of qabatte yoo of kabajte namichi tokko yoo maaksu maal jedha muuziin kan kabajamu maaliin ofitti uffisennaan qola saasan yoo irraa baaste muuziin namni isa nyaatu hin jiru. Qola saasan baaste yoo gabayaarra keesse namni isa bitatu hin jiru. Namni isa nyaatu hin jiru. Maaliif
yoo aduurra kaase hin farraqa, hin baqa, hin ajawa. Maaltu bitata maaltu nyaata? Kanaafuu dubartiin keenya dura of kabajuu qabda, of uffisuu qabda, kabaja qaba namni ilmi namaa tokko daa'imaa jalqabe hanga guddaatti namni tokko yeroo dhalatu kabaja qaba. Kabajaa isaa san garuu dafee balleessuun qabu. Keessumaayyuu the time is gold jetti faranjiin. Yeroo warqiiti. Yeroon dargaggummaa kun yeroo ati itti fayyadamtu. Abbaan fedhe si shawwaduun qabu. Never mataa kee irratti dura dursitee qabsaa'uun sirraa eeggamu. Kana gochuun dirqama keeti. Yaa dubartii Oromoo, yaa shamarran Oromoo, yaa dargaggeessa Oromoo, dargaggummaa kee kana, taayimii kee kana of irratti hin gubiin. Of irratti hin gubiin. Maaf riyaala 100 ta'in, maaf riyaala 50 ta'in karaa malee deemuu hin qabu. Karaa malee deemuu hin qabu. Karaa sirrii ta'een deemuu qaba. Karaa ati itti amantuun. Karaa kun naa ta'a jettee itti amantu tokko deemuu qaba. Qabsoo ta'e, jaarsa qabsoo ta'e, qabsoo Oromoo ta'e, wanti kun karaa itti ana konfidensi na godhu. Karaa itti amantuun deeggaruu qabda. Bira dhaabbachuu qabda. Jaarsa keeti miliyoona deeggaruun rakkoo hin qabu. Qabsoo Oromootii garuu miliyoona deeggaruun rakkoo hin qabu. Garuu wanti kun hojiirra ooluusaa maaliin mirkaneeffatta? Ragaa maalii qabda? Namoonni baay'ee kan boo'aa jiran kanaa bara. Erga deemee booda boo'aa kan jiran namoonni baay'ee kanaan. Kanaafuu booda gubachuun bu'aa hin qabu. Yaa ilmaan Oromoo, yaa dubartii Oromoo, of eeggachuun dirqama. Of eeggadhu. Of eeggadhu. Of eeggadhu. Dhugaan siifama. Of eeggadhu. Yeroon kun yeroo ati itti fayyadamtu, yeroo dalagdee itti jijjiramtu, yeroo jaarsa fuutee jaarsa keetiin yeroo jaalalaa, yeroo gaarii, yeroo damma walalaa ta'e itti dabarsitu. Yeroon kun warra keerraa maatii keerraa adda baate laayifii kan kee jijjirachuudhaaf karaa akka asaatti bahara kee sheente, ibidda kee sheente, karaa meeqa qaxxaamurte bakka kana geessee garuu kaayyoo kee of dagachuun qabdu. Kaayyoo kee of dagachuun qabdu. Keessumaayyuu warri biyya Arabaa keessa jiraattu of dagachuu hin qabdu. Keessumaayuu warroonni mootummaan ala yookaan warri fiizaa hin qabne of dagachuu hin qabnu. Of dagachuu hin qabnu. Yoo dhukkubsannillee mala yaalaa dhaquun hangam akka namatti hammaatu. Kiloomeetirii 10 deemuudhaaf maallaqa hagam akka kaffallu. Mootummaan ala ta'uun keenya kun yeroo kana keessatti wanta nuti goonu beekuu qabna, xiinxaluu qabna, yaaduu qabna, irratti mirkaneessinee dalaguu qabna. Abbaan fedhe dhufee nutiif hiyyummaa keessaa nu baasuu hin danda'u. Abbaan fedhe dhufee doofummaa keessaa si baasuu hin danda'u. Obboleessi kan keellee hanga danda'e hagga obboleessummaatti si gargaara malee yoo badhaadhaa fedhete, sooressa fedhete bakka inni taa'u si kaa'uu hin danda'u. Kana beekuu qabda. Kanarra dalaguu qabdan yaa ilmaan Oromoo, yaa shamarran Oromoo, yaa obboleessa koo, obboleessa kiyya. Kanarratti of baruu qabda. Of baruu qabda. Of baruu qabda. Yeroo gumaachitu, yeroo kennitu maalummaa nama sanii beekuu qabda. Duraan darsitee qo'achuu sirra barbaachisa. Mee warra Amaaraa kana ilaali yaa Oromoo. Warra Amaaraa garee isaaniirra deemi. Yoo biyya isaaniitiif saba isaaniitiif qabsaa'an haala itti qabsaa'an seera qaban. Seera tumsaa qaban, seera amansiisaa qaban. Saba isaaniitiif illee maallaqni isaanii bakka inni deemu ni beeku. Hojiirra ooluu dhaba isaanii ni beeku. Karaa ragaa amansiisaadhaan kennan. Jaarsaan dubartii isaanillee jaarsa biraa akkanumaan hin fuutu, hin heerumtu. Biyya fedha yoo jiraatte duraan dursitee waggaa 2 waggaa 3 karaa jaalalummaatiin inni mataa isaa danda'e, isheen mataa ishii dandeesse wal xiinxalu, wal dhadhaamu jarri jaalalli isaanii wal madaalaa ta'uusaa ni ilaalu. Hin gilgilchu jaalala lamanuu. Jaalalli hanga ga'eeru maal akka fakkaatu, hanga kam akka deemu wal madaalu dura buusanii. Kanarratti ergaa wal madaalanii boodaa gara heerumaatti jijjiramu. Gara jireenya isaanii jijjiramu.
jireenya isaanii ergaa jijjiiran illee booda wanta hunda baasii irratti ta'e wanta fedhe humna fedhe irratti qixxee wal kabaju qixxee damma kiyya walalaa kiyya waliin jecha yenee fiqir yenee maar waliin jecha bakka fedhen ga'u. Garuu dubartiin Oromoo miidhamaa jirra. Dargaggeeyyiin Oromoo miidhamaa jirra. Miidhaa kanarraa of qusachuun jaarraa 21ffaa keessa teekinooloojiin yeroo itti babal'ate moobaayila keetiin barumsi addunyaan oduu addunyaan itti argattu yeroo ammaa kana keessa garuu yeroo kee taayimii kee barniink godhuu hin qabdu. Of qusachuu of eeguu qabda. Kanaafuu galatoomaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Qophiin kiyya sagantaan kiyya har'a asirratti muramee jira. Laayikii saabskiraayib gochuudhaan hiriyoota keessan bira naaf ga'a yuutuubii kana maatii keessan ilmaan Oromoo hunda bira akka ga'u galataan isin gaafadha. Isinin jaaladha onnee kiyya keessa jiraattan naaf jiraadhaa irra deddeebisee isin galateeffadha.